Ashama harka fuunii kabajamtoonni fi jaallatamtoonni ilmaan Oromoo jira jirtu qeerroo fi qarreen isin jira nageenyi koo kan jaalaaf kan kabajaa bakkaa fi kallattii isin jirtan isin akka qabu isin jira maashaallah wallahi hedduu takka gammade jechuudha har'a baay'ee tokko gammade ilmaan Suudi Arabiyaa yookiin magaalaa Riyaad keessatti hidhamanii jiru jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha akkasumas gara biyya isaanii galuu ni yaadatama jechuudha gara biyya isaanii galanii wallahi hedduu takka gammadee baay'ee tokkoon itti gammade jechuudha kanaafuu akkasumas dararaa isaanii irra ture walumaan beekne jechuudha kanaafuu namni 180 ol kan ta'an gara biyya isaanii galuudhaan jechuudha kan dhageenye jechuudha gargara kana wallahi hedduu takka gammadeen viidiyoo kana waraabotii dhufe jechuudha akkasumas lammiilee Suudi Arabiyaa yookiin magaalaa Riyaad keessa jiran jechuudha haala nama gaddisiisu haala jireenya namaa nama jibbisiisu keessa kan turan hundumti keenyaa ni beekne jechuudha kanaafiyyuu dararaa sana keessa darbanii arrammoo biyya isaaniitiin ga'uu isaanii maashaallah rabbii isaan jaalatan siniin jira akkasumas guyyaa rabbiin jedhe malee wanti hunduu hin ta'u jechuudha akkasumas miidiyaan garaagaraa miidiyaan gurguddoonni gabaasanii turanii sagalee ta'aafii turan jechuudha kanaafuu uummanni sagalee miidiyaan garaagaraa kan sagalee taataniif wallaahi maqaa oromootiin hedduu takkan sin galateeffadha galatoomaa galanni keessan bilisummaa sin haa ta'u jechuu jaaladha kanaafuu ina agarre jechuudha qaamni isaanii ciccitee qaama isaanii viidiyoo waraabanii hanga gadhiisaniitti illee kan gahame jechuudha akkasumas immoo wanta uffatan dhabanii kiisii jechuudha kiisii peestara uffachaa turanii wallaahi namni karaarra deemu jechuudha kiisii sana maratan karaarra kaatuyyuu jechuudha kiisii sana uffatee hin jiraatu inni wayyaa karaarraa fuudhee uffatee jiraata jechuudha sanaafuu wallaahi hedduu takka gammade jechuudha ani gara kootiin gabaasanii ibsuu hin danda'u kanaafiyyuu warri sagalee uummata Oromootiin sagalee taatan ammas sagalee walii ta'aa taanu ammas immoo uummanni kuni gara biyya isaanii galee gara biyya isaanii uummanni Oromoo Suudi Arabiyaa keessa jiraatan jechuudha baqattoonni ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa keessa jiraatan biyyatti galee jennee sagalee keenya irra dhaabuu osoo hin ta'in ammallee mana hidhaa keessatti hafaniif isaaniif ammallee sagalee haa taanu jechuudha akkuma duraan ji'oota darbe keessa muraasni irraa galanii har'ammoo muraasni irraa galanii jechuudha kanaafuu akkasumas immoo sagalee ta'uu fi keenya dhaabuu hin qabnu itti hafumnu siniin jira kanaafuu wallaahi hedduu takka galatoomaa hedduu takkan sin jaaladha hedduu takkan sin kabaja jechuudha ijoollee sagalee taataniif miidiyoonni sagalee taataniif galatoomaa siniin jira wallaahi galata koo sin ibsee xumuruu hin danda'u kanaafuu dararaa guddaa keessa turan uummanni Suudii keessa jiru seefixuu dararaa isaan keessa turanii jechuudha Suudii keessatti ilmaan bucuu akkuma beekamu jechuudha ilmaan xixiqqoo daa'imti illee mana hidhaa keessatti dararamaati turte jechuudha nama guddaa osoo hin ta'in daa'imti reef dhaltu dararaa mana hidhaa keessatti turte jechuudha daa'imni xiqqoon kanaafiyyuu sun hunduu darbee har'ammoo kan du'es du'ee inni kun harki isaanii ciccitee inni kun cicciteeti wanta godhan wallaalaniiti waraabaniillee amma waraabnamni jaalatee miti qaamoo fi waraabee yookiin kan warra miidiyaatti erganii jechuudha kanaafiyyuu dhugaa sun baay'ee nama gaddisiisa san keessa darban immoo har'a biyya isaaniitiin isaan ga'uu isaan hedduu takka itti gammade kanaafuu ammas immoo warri sagalee taataniif ammallee sagalee ta'uu keessan hin dhiisinaa itti fufaan sin jedha haluma kanaan itti haafumnu uummata keenyaaf sagalee ta'uu uummata Oromootiin wabii ta'uu sagalee ta'uun ammas itti haafuuf akkuma kanatti sin jira kanaafiyyuu wallaahi hedduu takka natti tole ana jechuudha hedduu takka gammade baay'ee gammachuu kan koo agana jedhee isin ibsuuf hin danda'u kanaafuu mucaa wayiitu biyya Suudii keessaa jechuudha miidiyaan biyya Suudii keessaa nuyyuu miidiyaa osoo hin ta'in peejii irratti jechuudha kan gabaasaa ture inni immoo dhiyoo tana hidhamee innillee harka shoorxaa bu'ee mana hidhaa seene jechuudha innillee jechuudha. Kanaafuu nama tokko qofaadha inni iyyuu peejii irratti uummata Suudii keessaa akkana ta'ee jedhee dubbachaatii ture jechuudha dabarsaatii ture inni iyyuu mana hidhaa keessa seenee jira jechuudha leengadda sanaafuu warroonni immoo jechuudha akkasuma akkuma duratti sagalee ta'aa fi ture ammallee sagalee haa taanuuf ammallee biraa dhaabbannu siniin jedha
Ammas uummata keenya jechuudha sagalee ta'uu fi biraa deebi'uu osoo hin ta'in jechuudha ammallee akkuma duratti sagalee waliif haa taanu wal biraa dhaabbannu isiniin jedha. Kanaafiyyuu baay'ee dhugaa hedduutu akka gammadee akka har'aatti akka guyyaa kan kootti akka har'aatti gammadee hin beeku jechuudha. Kanaafuu lammii kan koo lammii Oromoo jechuudha biyya Suudii keessatti kan rakkachaa jiru. Isaayyuu biyya meeqa keessa darbanii dararaa guddaa keessa darbanii amma immoo deebi'anii mana hidhaa keessatti innaa rakkatan wantuma goonu dhabne jechuudha. Wantuma goonu dhabne gara waan fuunee waan deebisnu dhabne jechuudha. Dubbannee iyyinee dhabnee dhiisne jechuudha. Garuu eenyumtuyyuu mootii miidiyaan kamiyyuu miidiyaan hin dabarsinis hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu humna Oromootiin humna ijoollee keenya warroota miidiyaa qabanii iyya isaaniitiinis haa ta'u iyyi kan keenya immoo galma ga'uun isaa baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Galma ga'anii immoo biyya isaaniitiin isaan wallaahi hedduutu akka itti gammade jechuudha. Kanaafiyyuu fayyaatu caalaa qabeenyi ni dhufaa fayyaa yoo jiraate wanti hin dhufne jiru jechuudha wanti hunduu ni dhufaa. Kanaafuu rabbiin baga nagaan biyya isaaniitiin isaan ga'een jedha dursa jechuudha. Kanaafuu ammas immoo ammas ijoollee mana hidhaa keessatti hafan ni jiru. Isaanifis immoo akkasuma wabii yaa taanu akkasumas akkuma duratti sagalee taanes ammallee sagalee keenya biyyatti galan jennee sagalee. Ammas immoo jechuudha warroota hafaniifis ammallee sagalee haa taanu amma dandeenyu ayyuun amma dandeenyu waliif yaa mirmannu isiniin jedha. Kanaafuu amma dandeenyu ammallee sagalee waliif haa taanu isiniin jedha. Biyyatti galan inni isaan kun biyyatti galan jennee callisuu osoo hin ta'in warra mana hidhaa keessatti hafes ammallee akka gara akka biyya isaanii akka galan sagalee ta'uu fi qabna jechuudha. Kanaafiyyuu wallaahi hedduutu akkasinitti gammade. Warri miidiyaa qabdan jechuudha warri sagalee taataniif hedduutu akkasinitti gammade galatoomaa isiniin jedha ammas irra deebi'ee. Kanaafiyyuu jechuudha ijoollee biyyatti galan kana piliis amma wal beektanii akkuma wal beektanii jechuudha warri dalagachaa jiraatan akkuma wal beektanii akka gargaarsanii jechuudha. Wanti nama gaddisiisu jechuudha uffata isaanii uffatanii kennee mootummaan tisheertii takkaa fi surrii akkasumas immoo caammaa siliipparii jechuudha. Caammaa siliipparii yaani mana keessa keewwatamu mootummaan kenniif si keewwatanii galanii jechuudha. Akkuma yaadatamu kan uffata guyyaa mana hidhaa ittiin seenaniin akkasumatti inni kun ji'a 8 inni waggaa tokko inni immoo ji'a 9 achi keessa ture jechuudha. Inna waan uffatan dhabanii peestara uffachaa turanii viidiyoo garaagaraa viidiyoo nama jibbisiisu kan qaama isaanii kan miidhame amma waraabutti illee gaan jechuudha. Namni jaalatee miti qaama isaa mul'isu yookiin waraabee kan gadhiisu jechuudha. Jaalatanii osoo hin ta'in giddiidha jechuudha. Sanaafiyyuu Oromootiyaa baay'een sin jaaladha. Oromootiyaa baay'ee sin kabaja dhugaa wallaahi hedduutu akkasinitti moone. Kanaafiyyuu galatoomaan sin jedha.